Ashama daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaaleeti. Qophii keenya odeessaaleetiin egaa dhimmoota garaagaraa kaasnee mari'annu akkuma baratame jechuudha. Egaa qophii keenya kana gama toora saatalaayitiitiin isa argachuu akka dandeessan ogeeyyiin tekniikaa keenya nuuf ibsuu irratti kan isaanii argamanii. Toorri saatalaayitii haaraa ittiin dhufne Naayil Saatiidhuma cinatti akka argamu digirii 3 gara dhihaatti 3 West kan jedhamu sana jechuudha. Bifa amma argitan sanaan suura sanarraa Naayil Saatirraa gara Moos Saatiitti gadi digirii 3 gadi buusuudhaan argachuu akka dandeessanidha. Wanti isaanii nuuf kaasanii jiranii xiqquma mataasaa gadi qabuudhaani jechuudha. Kana malees yaa Saati irrattis ni argamna. Yaa Saati immoo iddoowwan ittiin dalagne kan akka lixa Oromiyaa fa'aa kibba Oromiyaa fa'aa jira waan jedhu dhageenye turre. Tarii namoonni gara sanaa kan yaa Saati irratti nu argachuu hin dandeenye bifa kanaan Naayil Saati maddiitti nu argachuu akka dandeessan nuuf beeksisaa jedhanii jiru ogeeyyiin tekniikaa keenya. Egaa gama qophiilee keenyaatti ceenaa qophiilee keenya har'aatiin dhimmoota garaagaraa irratti kan mari'annu ta'a. Waggaa 2 har'aa of duuba deebinee ni yaadannaa. Waggaa 2 har'aa egaa yaaliin ajjeechaa xiinxalaa siyaasaa akkasumas daayireektara OMN duraanii hayyuu keenya Jawaar Mohammad irratti raawwatamee ture. Waan kana gaggabaabsinee of duuba deebinee waan yaadannu ta'a. Gama kan biraatiin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti argaman haqa dhabnee dararamaa jirra jechuudha. Komii irratti argamu. Ani Yihun Ingidaati Guyyoo Waariyoo akkasumas Abrahaam Birruusi waliin turraa mee dhimmoota ijoo marii keenya har'aa kan hafan tuttuqaatii kallattiidhumaan gara marii keenyaatti haasofna. Gaafilee uummata Oromoo waggoottan baay'eef waggoottan 27 dabreef wayyaanee gaafachaa jiru keessatti jalqaba. Gaafii daangaati, gaafii afaaniiti, gaafii dhimma Oromooti. Gaafile sun keessa gaafiin daangaa gammaa deebiin arganne kanaan wal qabatee Harargee cinaaksanitti hiriir guddaa jira. Hiriir kan naannoo lallee namni waraana daangarra godhamu jiru lubbuu dhabuu dubbatamaa dhiyoo tana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abshimallis Abdiisaa akkasumas pirezidaantiin naannoo Soomalee Mustafee waliin taanii laf daawwachuu jiranii uummati walijjeessuu jira. Dubbiin daangaa kan arganne maaliif ta'a tallee irra dubbaan. Kana maleellee gara dhumaatti haleellaa xiyyaaraa magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqaleetti godhamee ilaalchisee waan deemaa jiruu fi waraana kaaba wajjin wal qabatee humnoota Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waan itti jiru irratti hin haasofna. Naannoo Amaaraa keessatti lafti baay'een humnoota Tigraay qabamaati jira. Magaalonni Amaaraa baay'een gara humnoota Tigraayitti deemaa jiranitti uggura yeroo kaa'aati jiru sanarratti hin haasofna. Gara dhumaatti immoo Sudaan lafa daangaa Itoophiyaa jechuun qabiyyee Itoophiyaa waggoota 25 ture irratti qonna jirbii saliixii akkasumallee kashkirooppii garaagaraa oomishuudhaan lafa hektaara guddaa kaaree hektaara 142 ta'u irratti oomishattee sassaabbattee jirti. Sunni oduu guddaa ta'e irraa dubbatamaa jira. Sanarratti sin haasofna jechuudha. Tole galatoomaa egaa daawwattoota keenyaa isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisanii jennaa kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti darbinaa. Egaa waggaa 2 of duuba deebinee yaadachuun dirqama ta'a. Har'aa qophii keenya dhimmoota ijoo har'aaf qabanne birootti ce'uudhaan dura jechuudha. Waggaa 2 har'aa bulchiinsi Abiy Ahmed xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad irratti yaalii ajjeechaa taasiseeti kan ture. Yaaliin ajjeechaa taasifame kun haala qaniin egaa kan raawwatame gocha rifaasisaa gocha hin eegamne ture. Eegdonni Jawaar Mohammad akka ka'anii fi murtoo darbe hordofee qeerroon qarreen uummanni Finfinnee fi naannoo ishee jiru birmatee taatee hamaa deemuudhaaf tures hambisuudhaaf danda'eera. Haa ta'uti gochi sun siyaasa Oromoo keessatti illee waan baay'ee jijjiiree akka darbetu hubatama. Mee kanarraa haasofna. Yaaliin Jawaar irra godhamu waggaa lammeessoo saar lakkoofsiisee nuun cufti irraanfanne ture jechuun wanni Oromoon kee jirtu duunis waan kan irraa dawaan hin ta'inii fi yeroo tokko yoo makaraan si baay'attu makaraa gariin deeta sunii fi irraanfanne ture taatullee mootummaan Itoophiyaa dhufe dabraanii hayyoota Oromoo beektoota Oromoo jalqaba irratti Oromoo nyaachuun duratti hayyoota beektoota namoota Oromoo dubbatanii waba'uu danda'an hojjetanii gatii baasuu danda'an irratti xiyyeeffata. Wasati irratti xiyyeeffata. Beeka irratti xiyyeeffata. Abbaa qabeenya irratti xiyyeeffata. Qaroo irratti xiyyeeffata jechuudha. Warsuun keessa fakkeenya bara Haile Sillaasee Taaddasee Birruu faan rukutame bar Dargii ammoo Hayilee Fidaafaan nyaatame bar Wayyaanee Nadhii Gammadaa fadhaanii bar Opidiyoo Biltsiginnaa ammoo Jawaar Mohammad fa'aa taargeetti keesseene attempt yookaan yaaliin dhugaa Oromoo dhoksuuf godham keessatti qabsaa'ota Oromoo tawaggaa baay'ee urgee jirteegi
avoid godhanii karaa irra gorsuuf yaalii godhaniin duuba itti ansanii garee akka Baqqalee Garbaa, Jawaar Mahammad, Degene Xaafaa, Gammachuu Ayyaanaa, Abdi Raggaasaa, Koloneel Abdi Raggaasaa jechuu kiyya warkan dabalate warkan hadhuu jalqabanii jechuudha. Jawaar irratti Oktoobar 21 2020 yookaan 2019 onkololees 21 barkum lamaaf kudhanii sagal irratti halkan wadhakkaa gaardii isa guutuu jala kaasuuf murteessanii suni wal qabate hokkar ka'een lubbuun namoota baay'ee dubbatama qofa ta'an ta'ee jira. Suniif ammoo deebisanii maan godhanii karoorri tur waan dhibii hammoo itti gaafatama tolchan maal jedhan qawwee sin dhukaasanii yoo qawwee jala gortee qawween sirbaate dabartu itti gaafatama si tolchanii wanni gaafas Jawaarii irratti ta'e sun fakkaatti tanaaf yaadachuuf murteessin. Attemptiin Jawaar yookiin aggaammiin Jawaar irratti ture sun siyaasa Oromootiif siyaasa bilchiginnaatiif turning pointii ture jechuu hin dandeessa. Guyyaa sana kaasee guyyaa irra caalaan Oromoo garee bilchiginnaa jedhamtutan ija shakkiin ilaaluu jalqabeedha. Sanaan wal qabatee marii Harargeetti pireezidantii Lammaan fi yeroo sana pireezidantiin ture ministeera raayyaa ittisa biyyaa ture Abiyyi Ahmad waliin Harargee deemanii keeyosii yookiin rakkoo jeequmsaa kanaa wajjin hawaasa gaaf marii sanarraa yaada fudhannee hordofneeti gabaabsee irraa dubbadha. Aggaammi waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muumicha ministeeraa harka keessaa qabaa waan juutu kana namni akka waan akka dubbanni nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa isaarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisuu barbaanna. Ummanni Oromoo eega dubbiin aggaamii Jawaar Mahammad geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira. Isinitti aaree jira. Ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaalata. Waggaa lammaffaa Jawaar Mahammad irratti aggaammiin ajjechaa raawwatame irratti argamna. Akka guyyaa kanaatti aggaammiin sun kan raawwatame kanaaf yaadachuu barbaachise. Warri Harargee transparent hawaasa gar caalaa Harargee kana olaaltu hawaasa baay'ee iftoominaan waa hundumaa ifatti baasee dubbatudha. Wanni jarri kun lamaan dubbatan waltajjii lammaa fi Abiyyi irratti turan irratti tokkoffaa ministeerri muummee ajjecha kana keessa yaalii ajjecha kana keessa harka qabdaa ka jedhu akka gaafii ijootti kaasanii lammeessoo immoo guyyaa kana kaasee Oromoon onnee Oromoo keessaa baatanii jirtanii ka jedhu namni lammaffaan ka dubbate. Kanaaf guyyaan yaaliin ajjecha Jawaar Mahemmaditti irratti raawwatame guyyaa itti Oromoon fi paartiin bilchiginnaa jedhamtu kun hariiroo diinummaa horachuu itti eegalanii jechuudha. Akka carraa ta'e yeroo kana ministeerri muummee Abiyyi Ahmad badhaasa nagaa Noobeeliitiif rikoogniishiniin yeroo itti kenname bariiteedha raajii kana kan agarre jechuudha. Jala bultiisaa irratti immoo paarlaamaa irratti ministeerri muummee warri biyya iskoortii qabdan waan akkasii waan jedhu wayii ture. Iskoortii jechee sun iyyuu Harargeetti deemanii afaan biyya Jawaar afaan biyya Oromoo jedhanii waan akkasii Oromoollee hiruudhaaf sadarkaa kanatti yeroo itti deemame ture. Wamaraafuu guyyaa kana kaasee Abiyyi Ahmadis ija miidiyaalee addunyaa seenee protestii guddaan biyya san keessatti tureen kitaabni isaa Maddamar jedhamullee gubatee mataa miidiyaalee addunyaa ka tureyyuu kitaabni badhaafamaa Noobeelii protestiidhaan gubatee jira kan jedhu ture. Ergasii kaasee namni kun paartilee Oromoo diinoomfachuu jalqabee kumaan hidhuu jalqabee saannaa xaarraa Annasrim yookiin osoo qulqulleessiniin hiniinu ka jechaa ture. Nama kumaatamaan paartilee Oromoo miseensota paartilee itti gaafatamtoota paartilee deeggartoota isaanii hidhuu jalqabee ajjeesuu mo'amuudha ka jedhullee ajjeesuu jalqabee. Walumaa galatti doorsisuu abbaa irree ta'uun paartii bilchiginnaa fi hoogganaa bilchiginnaa ka ta'e Abiyyi Ahmad guyyaa kanaa kaasee ija baasee mul'ate. Achi booda Oromoon ka guutumatti bilchiginnaa garee jedhamtu tana ka tufte ajjechaa caaluu booda jechuudha. Egaa taatee waggaa lamaa kana of duuba deebinee dhuma tuttuquu yaadachuudhumaa fi malee ambarraa ajandaa ijoo godhannee irraa dubbachuufis miti. Guyyaan sun dhugaadhumaan akka Abrahaam kaasee guyyaa siyaasni Oromoo itti boora'uu eegale keessaa isa tokkodha. Sana duras taateewwan garaagaraa siyaasa Oromoo booressan hin jiran jechuu miti. Haa ta'uti taateewwan ijoo eerru keessaa tokko yaalii Jawaar irratti raawwatame kana itti aansee ajjechaa Hacaaluu irratti raawwatame kanadha. Ajjechaa
Hacaaluu irratti raawwatame hordofee ammoo hayyoonni keenya kun Jawaar Mohammad Baqqalaa Dajanee hundumti isaanii namoonni hedduun koloneel Gammachuu Abdii Raggaasaa fa'a abdiin illee sana dura natti fakkaata kan inni hidhame hundi qabamanii hidhaatti guuramanii haga yoonaa haga har'aatti haqa dhabanii mana hidhaa sirna bulchiinsa Abiy Ahmed keessa jiru. Egaa qaama waa'ee haqaa hin beekne qaama haqaaf hin dhaabbanne irraa haqa eeggachuunis rakkoodha. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa kana itti bal'inaan itti seenuudhaan dura har'uma oduu dhageenyeen Laamroot Kamaal namni shakkamtuun lakkoofsa duraa irratti ajjeechaa Hacaaluu keessaa harka qabdi jedhamtu mana murtii walii galaatiin bilisaa jedhamu ammas irra deebiidhaan bilisaa jedhamu isheeti kan dhagahu irratti argamnu. Egaa adeemsi seeraa dhimmi Hacaaluu irratti ilaalamaa ture kun akka amansiisaa hin taane maatiin adeemsa seeraa kanarraallee akka amantaa hin qabne maatii qofa miti uummanni Oromoo guutuun iyyuu ibsataa tureera. Ammas wanti ta'aa jiru Hacaaluus dhabnee haqa Hacaaluus gara dabarsaa jiraachuudha wanti argine. Namoonni ajjeechaa Hacaaluu hordofanii hidhaatti guuraman ammoo ammas haqa dhabanii rakkoo keessa jiru. Yoo waan midhaaddu hafte taa jalqabaatiin itti fayyadhaa Abiy Ahmed Jawaar Mohammad fayyinuun duratti diraamaa taphachaa ture. Diraamaan taphat keessa ka jalqabaa gad ba'ee paarlama gubbaat warri iskoort gooma lama qabdan habiikheen kee ciiftanii karaa miidiyaatiin nu jeettan ufeegannoo godhuu qabdaneedhaan guyyum sun irra Jawaar Mohammad fuul feesbuuk isarratti jecha kunnuuf jedhamee waan balleessin hin qabne dubbatee halkan irratti gaardii ramadee fi garee shiftaa garee iseeddu bira baasee garee shiftaa magaala Finfinnee keessa jechuun Jawaar ijjeessuuf akka ture Oromoon qob qabdi jechuudha. Waan kan diiteelii guddoo keessa hin seennu halkan sun gochi godhamuuf ture Jawaar Mohammad gaardii bira baasanii garee baaldaraas jedhan maafiyaatti naqanii Jawaar Mohammad baangaan ciranii ijjeessuuf ture jechuudha. Clear laf keenya dabru qabna. Achiin duuba Jawaar Mohammad guyyaa sun qabamuu fedhee maal godhan kiyyoo wanniif qophaa'e. Qurxummii qophaa'e qurxummiin gize tokko yeroo tokko irra baafate darbatanii Jawaar irra baafate kanaafuu kiyyoon lamaffaan qophaa'uu qabdi turte jechuudha. Kiyyoon lamaffaan qophaa'uuf Jawaar Hacaaluu hundeessaa nyaatanii achiin duuba warra barbaadan cuuf keessa sun kee waan ta'uuf jira. Hacaaluun eessirra ilaalame gaafiif deebi'ee manirra godhirratti akkuma Oromoo Hacaaluu jaalata arganii jechuudha. Achirra taargeetti kee galchan Hacaaluu nyaachuuf murteessanii nuu cuuf kiyyoo kee nu galchanii warra qabanii hajjeessanii qumaariin achirra jalqabdee jechuudha. Gareen bilxiginnaa qumaartanya jal sararee dubbachuu qabna. Yeroo baay'ee arrabaaf hin jedhu ragaan nu qabnu. Oromomaanii seensuuf deebi namni sammuu qabu namni sammuu hin qabaachuu hin dandeettu namni sammuu qabu cufti seensuuf deebi dhuga jirtu ture bulee hubataa jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo fa'a maaniif ijoolleen tokko Abiifa dursitee hubatti. Wayyaanii namni loluu jirtu kun dursitee hubatti. Nulleen turre hubanne. Warri eegatee nu batellee ni jira. Hadura hubatullee ni jira. Cufti dhugaan maal jedhan gargaraan galtee jechuudha. Achiin duuba. Kan hubachuuf hin taanes jira. Yaa hubachuuf hin taaneef hin jira jechuudha. Sun hin nyaatama. Carra biraan qabu nyaatama. Hacaaluu hundeessaa ajjeessan Hacaaluu hundeessaa eegijjeessaniin duuba Jawaar Mohammad qabatanii jechuudha. Qumaarii Jawaar Mohammad dhuftetti yookaan hooggantoota Oromoota nyaachuuf dhuftetti Hacaaluu hundeessaa ilmi miskiin nyaatee jechuudha. Laamroot Kamaaliif dhumna. Laamroot Kamaal akkasiin hidhamuu hin dandeenye 100% maatiin dubbattee jirti. An dubbachuu hin danda'u. An dubbachuu hin danda'u dubbachuuf illee mirgi hin qabu. Maatii Hacaaluu hundeessaa anillee dhuunfaa wal beennaa baanii miidiyaa irra dubbachuu jiranii. Nami bilis bay Laamroot Kamaal yeroo Hacaaluu hundeessaa dhaamee jeefam habir turte Laamroot Kamaal warri ammoo suniif hidhamee amma Hacaaluu jeeseedha jiru nu yoo sila Hacaaluu qallan tarbigoon yoo sila Jawaarii qabsoon isaa qabsoo Hacaaluu jeesuu taate yookaan qabsaa'ota Oromoo kun Hacaaluu jibbite itti gaafatamuu ta'uu dandeenya. Sun keessa baana cufaafuyyuu Abiy Ahmed wanni inni arma dubbatar argee bir dhumna argeen irraa isaa turte Abiy waan dubbatu guuteen beeku opiniyoon biltsiginna jechuuni akka sirni maafiyaattu sirni sobee buluuf karoorfatu jechuudha. Waan dubbatan keessa tokko Jawaar Mohammad obboleessa kiyya jechaan jedhi iskoort gomma jechuudha afaan Oromootu keessa jira. Abiy Ahmed yoo afaan Oromoon been deemi baradhu. Akkas jedhanitti muu mala yoo afaan Oromoon been deemi baradhu. Afaan Harargee afaan Arsii afaan maanii divide and rule British gannaa gamiin dura France van bar kolonii ittiin bulte apply godhuuf barbaadanii jechuudha. Opiniyoon sammuu akkasiitiin divide nam gootiin qabdu jechuudha. Garuu achirra gad ba'anii uummata irra saalfatanii hardhaqee jiru. Hardhaqee jira gam mul'achuu jira dhugaana gammangallee dhugaana gammagaluuf jirti warri gaafa sammuu maqaa kanaan hidhan dargaggoota Oromoo haboo Hacaaluuti baate ayyoota Oromoo hawwaala baate awwan Oromoo haqomdhaantee warboo jajjabeessuuf baatetti hidhaa seenee jechuudha. Warri sun kumaatamaan gammamanii dhaajjee jira tokkochi isaanii haqin arganne jechuudha. Eenta Hacaaluu ujjeesee waan jedhu warri gammangalleef yoo siingalinii borillee siingaltuu callachuu dandeenye malee waan dhibeen hin qabnu jechuudha.
Ani amma namni keenya siyaasa bilisiginnaa fi siyaasa gareen Abiy Ahmed ooftu kanarratti boqonnaa garaagaraatiin dammaqee fudhadhe armaan dura odeessaalee irratti kaasee boqonnaa 5 jira. Jalqaba irratti warri jalqabumaa sirni kun sirna Oromoof hin taane sirna dhugaa Oromoo galchuu hin dandeenye akka ta'e warri dursee dammaqe ijoollee waraana bilisummaa Oromoo marroofaa jechuudha. Warri sun warra dursee dammaqee jedheetiin fudhataa ture. Ittaanee immoo warri bulee dammaqee hin jira. Warri bulee dammaqe atteemtii Jawaar faan Jawaar fayyuu ergasii kan gareen tun akka biyya fuulduratti oofuu hin dandeenye warra ergasii dammaqee gareen baay'een Oromoon irra caalaan yeroo sanii kaasee dammaqeera. Warri turee dammaqe immoo jira. Warri turee dammaqe kun immoo warra ajjeechaa Hacaaluu booda Hacaaluu namni qaaliin sun wareegamu gareen Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansi siyaasaa OMN cufamu namni dargaggooti qeerroo Oromiyaa keessaa jumlaan hidhamu jumlaan rashanamu hordofee warra dammaqee jechuudha. Gareen kun garee guddaa dammaqeedha. Ittaanee immoo warra amma dammaqaa jiru amma waraana jira, beela jira, hongee jira. Adeemsi siyaasaa unkurama siyaasaa Itoophiyaa amma itti jiru hordofee warra amma dammaqaa jiru gareen kun akka biyya ceesuu hin dandeenye warra reefu dammaqaa jiru fudhadhee gareen dhumaa warra homaan dammaqne garee bilisiginnaa fi beeloftootadhaan guyyoon garee sana faa ta'uu dandeessi. Adeemsi siyaasaa Oromoo fi bilisiginnaan itti jiran hariiroon siyaasaa bilisiginnaa fi Oromoon akkasumas hariiroon siyaasaa gareen dhugaa gareen tuni galchuu hin dandeenye hubatan akkaataa kanaan qoodanii ibsuun ni danda'ama jechuudha. Caalaa gara siyaasaa Oromootti dhufnee waa'ee hidhamtoota siyaasaa amma mana hidhaa jiranii dubbadhu. Tole egaa gara hidhamtoota siyaasaa kanaatti ceenaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessumaa ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuudhaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaniiti kan isaanii turanii namoonni kunniin hedduun isaanii amma ammaatti kanumti haqa argateeyyuu jira wanni si jechisiisu hin jiru. Adeemsi haqaa isaanis guutummaan guutuutti addaan citeeti kan jiru. Amma dheengadda mana hidhaa godina Arsii Lixaa kan magaalaa Shaashamanneetti argamu irraa ijoollee jiran tokko dubbisaati kananii ture. Mana hidhaa sana keessa hidhamtoota 2,200 oltu jira mana hidhaa tokko keessa jechuudha. Hidhamtoota 2,200 ol mana hidhaa sana keessa jiran keessaa irra jireessi hidhamtoota siyaasaa ilmaan Oromoo maqaa shororkeessitoota shanee deeggartanii maaloo jedhamtanii ajjeechaa Hacaaluu hordofee fonqolcha mootummaa yaaltanii jedhamuun namoota hidhaman akka ta'anidha kan isaan naaf himan. Ijoolleen keezii ajjeechaa Hacaaluu hordofee namoota qabaman amma nama 204 kan mana hidhaa sana keessatti argamanii himanni isaan irratti baname yaalii fonqolcha mootummaa taasiftanii jedhamaniiti. Kan isaan qabaman aanaalee godina Arsii Lixaa keessaa godina Arsii bulchiinsa gandaa fonqolchitaa amma gandoota baadiyyaa keessaa maal keessaa funaanamanii amma ijoolleen kun kan isaanii qabamanii himanni irratti baname himata sana ture abbaan alangaa federaalaa kan irratti bane himanni sun iyyuu ji'oota 8 darbaniif addaan citeeti kan inni jiru. Ji'oota 8 darban kanaaf ijoolleen kun eessa akka jiran maalirra akka jiran namni quba qabu tokkoyyuu hin jiru. Adeemsi seeraa isaanii addaan citee mana yookaan murtoon itti murtoofne yookaan beellamni hin qabamne akka kanaan rakkoo keessa jiraachuu isaaniidha kan isaanii nuuf himanii sagalee isaanii dhageenye itti deebinee dhimma kana gaggabaabsaa adeemu. Namoota 204 manni hidhaa nuti keessa jirru godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti argamna. Komiin keenya guddaan bara 2012 ji'a hagayyaa keessa qabamnee gaafa du'a artistaa Hacaaluu Hundeessaatii kaasnee qabamnee amma yoo xiqqaate guyyoota 471 gidduu kana lakkoofsisnee jirra. Hanga ammaatti garuu mana murtii bara 2012 yeroo dhiyaanne sanaan alatti 2013 hanga ji'a 6ffaatti dhiyaachaa turre sana booddee abbaa kanaa namni nuun jedhu sin argame namni dubbisu sin jiru calluma jennee ukkaanfamne qaama nu hidhe wallaallee murtii haqaas dhabne as keessatti daramaa jirra. Namoota umriin isaanii baay'ee gugurdaa ta'an waggaa 80 hanga waggaa 400 namoota ta'antu as keessa jiran hamaa argaa jirra. Bishaan hin argamu yaalli hin jiru. Rakkoo hamaa as keessatti dabarsaa jirra. As keessatti ukkaanfamne achi buuteen keenya dhabame yeroo barbaadanitti maatiin keenya deddeebi'anii nu arguu hin dandeenye haalli nuti keessa jirru baay'ee waan rakkoo ta'e. Miidhaa fi dararaan guddaan nurra gahaa jira. Nyaanni hin jiru, bishaan hin jiru, barahaadha.
Kana waliin namni baay'inaan as keessatti argama. Nuti furmaata keenya nama gaafa nu dhabnee jirra. Nama 2,200 ol kan ta'an as keessa jiranii nuti qofti galmee wal fakkaatuun warri himatamne nama 204 isaaniin alatti sammuu shororkeessitoota jedhamanii ijoolleen himataman yoo xiqqaate garna hojiirraa Booranaa Baalee godinaalee Oromiyaa gara kibbaa jiran kana irraa hundumti isaanii asitti walitti qabamanii lafa namni itti ukkaanfamee sagaleen isaatti hin dhagamne keessatti asitti namoota 2,000 ta'anuun as keessa jirra. Rakkoo biraa kan qabne Oromummaa duwwaaf akka roorifamaa jiru uummanni Oromoo nuuf beekuu qaba. Yoo sodaatee illee jiraatee uummanni kun gidiraa keessa jiruuf jecha dubbachuu dadhabe qalbii isaa keessatti waan kana nuuf qabachuu qaba. Uummanni Oromoo rakkoo biraatiif dararamaa jiru Oromummaa keenya duwwaaf dararamaa jiraachuu keenya nu akka beekuu qaba. Khuniyyata mana hidhaa magaala Shaashamannee irraa nu dhaqqabe ilmaan Oromoo Haduwa Caaluu Hundeessaa ordofanii dhaban 2,000 olitti mana hidhaa kan keessa jira jechuudha. Kutaala Oromiyaa gargaraa kiblit baadhii namoota gama akka jiran rabbi beeka hin dabarru sun uummati isaa uummata Oromoo bal'aa waan beekuuf guddoon irra naasomne ijoolleen tunini G8 man murtii deeman hin beekanii garee maafiyaa garee shiftaatiin ukkaanfaman akkasii jiranii jechuudha. Raga guyyaa guyyaan uummata Oromoo biraan geenna Abiy Ahmad alkanii yoo nan qabamuuf tur sanii cufnu barbaadani Abiy Ahmad jimaat irra gad ba'ee Jawaar faayidee ammaan acha akka wayyaana don taane qorannee hin malee ineen qorannu man dukkana keessa namni nu qeenci namirraan buqqifnuu jedhe an gaazexeessa Oromooti raga sanii ba'u jira torbaan jimaat akkas naan jedhee ana don qoratamin man kiyya arkifame fuudhame hidhame jechuudha. Khayawun ingidaafa Abrahaamfa garee wayi yawun ingidaafa tokko fasi barbaada turani khayawun barbaadan Muhammad Siraaj isa daammaa dhuf arganii qabanii hidhaa darbatanii jechuudha. Analkan naqaban man dukkana keenya tursanii jechuudha. Abiy Ahmad man dukkana keenya min tursinu qeenci namirra buqqifnu jechuudha. Qeenci namirra buqqisuu waan salphu hawayyaan hin tolchite. Ijoollee kana keessa kan ija jaamsan. Ija jaamsaa waan salpha qeenci buqqisuun ija jaamsaa vidio waraabanii bitamanii dhaati nama ijjeessa turanii miti raga miiliyoon tokko qabnaa jechuudha. Abiy Ahmad lafa kaaniin Abiy Ahmad isaan gorrabumnaan gohoruu fedhii hin qabnu. Adoo borabbaan fedhu hore waan adda hargan hin qabnu. Abiy Ahmad dhuga dubbatee hin beeku sobduu kijibduu basaastuu sirni isaa wanni nannuu fi kanaa jechuudha yoo dhuga dubbate. Kaan ammoo gara wanni yoo dhumne Abiy Ahmad jechooti inni dubbateef wanni inni tolchuuf wanni inni dubbatu faallaa wanni nu Dimokiraasiif qabsaa'edha mirga nama dhiibee viidiyoo irratti gareen isa shiftaan isa namijjeessuu jirtu tokko. Lammeessoo Abiy Ahmad badhaadhinni fidedha deega boon ongee qaala'insi jireenyaatiin namni dhumachuu jira lama. Tasadeessoo ammoo justice haqa fidaa jedhee haqa dhabee ijoollee dargaggootaan haasasaan dubbata dhageettan. G8tiif hamanii murtii gallakkis hamanii murtii waan isii dubbachuu sodaatee kaadireen G8tiif achi taa'etteen ilmaan nama ukkaamsanii manidha Oromiyaa keessa namooti walakka miiliyoonaa dhiyaatanitti dhajiraa jedhan ragaaleen babba'u jiran walakka miiliyoonaa ukkaamse ka gubbataa ka barbaade keessa filee carraa scholarship pedheettiin ijoollee bosona baasee ijjeesu sirna Abiy Ahmad kanaa jechuudha. Abiy Ahmad gaaf Jawaar irratti yaalii godhe goommaan akkas hin jenne maani waliindha waan kalee dubbata arda khadibeedha waan arda dubbata arda kan jedha shifta balleessin maani balleessin qumaarii kijibumaan nu dadhabsiisa boote dabre. By the way waan gaddisiisu amma ijoolleen kun kudeeta mafanqila mangistii fonqolcha mootummaatiin himataman. Mootummaan fonqolchan kun kam? Koi jechuun beeta mangistii Shashamannee jira moo? Jechuun mootummaan kan fonqolamuuf 4 kiiloodhaa misila masaraan 4 kiiloodha ka jiru. Beekidhaa namni masaraa 4 kiiloo dhufee fonqolchamoo cinaaksanii dhufee fonqolchamoo kamiseedhaa dhufee mooyyaleedha dhufee kun namni Oromoo kan hidhamee jiru kutaalee Oromiyaa hundumatti. Amma concentration campi waraanaa hedduutti namni jimlaa hidhamee jiru lakkoofsan qabu. Manneen barnoota Oromiyaa keessa maneedhaati amma still amma haga sa'aatii fa'a. Ittaanee immoo amma masaraa kumsaa morodaa hin beektu muuziyeemiidha Wallagga Bahaa Naqamtee keessatti. Still haga namni dhaqanii ilaaluu danda'an hanga kaleessaatti ijoolleen achirra naqunnamtu mana hidhaa ta'ee jira muuziyeemiin Oromiyaa keessaa bakka itti dhandhabamanii bakki Abiy Ahmad silaa by the way nama baay'ee waa'ee turizimii kan leellisuumi amma jechuun paartii Unity Park Koishaa wancii naam jedhee piroojeektii guddaa kan yaade turizimiidha fi kumsaa morodaan bakka turizimii ture bar bakki namni itti hidhamuu malu ture hedduu si gaddisa ijoolleen kun immoo wanni neechariin ijoollee kana maali qeerroowwan hidhamte kuni ijoollee OPDO tana wayyaan irraa bilisa baafte ijoolleen tun waafala guddaa qabdi sila OPDO irraa
waffala olma waffala bagino waliin abra bagino waliin sigala akajechuu barbaade gareen tun ijoollee tana maaliif akkas diinoonfattee maaliif kaleessa gadoo jedhanii haaloo kaleessa gaafa wayyaanes isaanuma taangorra tureemi ijoollee tana wajjin konfront wal gochaa baan ijoollee tanatti deebitee haaloo baatinatti fakkaate gareen opiidootun kabiraa tokkoffaa gaafii oromoo ijoolleen tun itti dhiigde gaafii bilisummaa gaafii mirgaa gaafii abbaa biyyummaa ijoolleen tun itti dadhabdetti hidhamte itti dhumte humna deebisuun qaban dandeetti capacity gaafii oromoo deebisuu hin qabdu gareen tun lammeessoo fedhii gaafii oromoo deebisuu hin qabdu sadeessoo immoo hamileellee hin qabdu because kaleessa warra oromoo ajjeesaa tureet akkitti deebitee dhugaa oromoo galchita dhugaa oromoo dhugaan kasi marartu bar yoo itti dadhabdeedha yoo itti carraaqxedha yoo itti dafqitedha gareen tuni dhugaa oromoo galchuudhaaf hin dafqine dhiigan kaffallee maatiin isaanis kaleessa moor ijoollee ajjeesaa oromoo ajjeesaa dhugaa oromoo gara dabarsaa warra ture waan ta'eef hamilee ittiin dhugaan ka itti kasi marartu yoo koo itti dadhabdeedha sanaaf abe yawne yasi ebise waan tokko caller tidareetiin dubbadda warri kun gaafii oromoo deebisu waan abrahaam khas kana kamala jaalle gaafii oromoo deebisu fedhii qabani dandeettii leen qaban gaafii oromoo akka deebisu dandeen gaafii warri hubate gaaf daawud ibsaa faas maraat dhaqanii daawud fa dubbisanii jennaani warri kun yakkamtoo ta'uuf bare agas cufu ufin beekan ergamtu to ufin beekan ijjeesu ufin beekan qulqullootu ufseeto opinion eenyu jaarsa itaana ku muktar kadir khan eenyu maqaan isa bakar shalleetti dhiyota gobarreessa abrahaam matteeti waan muddo jaaladhi maal jedhe አሸባሪ ጁንታ ደርግ ላይ በደርግ ጦርነት ሲጠቀም የነበረው ነገር መልሶ እየተጠቀመ ነው ፊሎሶፊ በደርግ ይፈየዳም ወራና ከሲን ወለሉ ጅራ እናኒ ኮሜንት የለም ቡጫማ አልጀን ኢሰኑ ደርጉማ ሚትሬደን ደርጉማ ደቢ خلاف ስታይል ኡምሱን ትፈየዳም ተሄዳል that is absolutely good answer ede fudadani daawud ibsafan akku masmar ragalani abawo mali prokutan uga oromo yakkamtoo ta'uusaa abaawon itti meechuu abaawoo dhaanii abaawoo fixanii naan eenyu deebi'an dargaggoota deebanii jechuudha si kenna wanni oromoon feesbuuk tanirratti yookaan sooshaal miidiyaa kanarratti yaada gargaraa macaa sun keessa kajaalar tokko sitti ijoollee oromoo tanatti opdiyoon wayyaanee caala shiftanu taatee naan maal jessee gabbaatee lakka opdiyoo garee opdiyoo dhantaan wayyaanee nurra dhugwa tureef agamma addabaabaay viidiyoo waraabdee nuni jeesanii jette dubbate 100% dhugaa jechuudha wayyaanee miti warri kun nazi Germany wal inqiteessu duri minilik jedhamiti minilik leen opdo wal qiteessu nan dawani itti dabre fitati yeroo ammaa golee hundumaatti dhalatoota oromoo irratti mudataa jiru kan yeroodhaan guyyaadhaan irraa haasaa turedha har'as egaa haganuma irraa haasofnu dhimmi dhalatoota oromoo manneen hidhaatti dararamaa jiranii egaa sirna kanarraa haqa eeguun hin danda'amu sirna haqa jara kanaa galchus miti adeemsi mana murtii yoo jiraates kanuma amma kan dhimma ajjeecha hacaaluu irratti murtoonni dabarsaa jiru kanadha kan argaa jirru egaa isaanidha kan carraadhuma mana murtoo dhaquu qabuyyuu inni kan ji'a 8 guutuudhaaf egaa waggaa tokkoof ji'a 4 ijoolleen kun erga hidhamanii ji'a 8 guutuudhaaf immoo mana hidhaa beellama malee murtoo malee achi keessadha kan isaanii ta'aa jiranii kun mana hidhaa Shaashamannee qofatti miti golee oromiyaa hundumaa keessatti har'uma odeeffannoon qabnu kan mul'isu mana hidhaa magaalaa Sabbataatti argamu kan Daalattii jedhamu keessatti keessuma ijoollee maqaa siyaasaatiin qabamtee hidhamtee jirtu kana galgala gadi baasanii garafaa dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuu dararaa hanga lubbuu dhabuutti namaan gahu irratti raawwataa jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu jara kanarraa haqa ijoollee kanaa galchinaaf osoo hin taane uummanni oromoo nuufaa beeku quba nuufa qabaatu jechuudhaan kan isaan gaafatan ijoolleenis kanumaaf kan ibsaa jirru dhimma itti aanutti haaceenu dhimmi itti aanu dhimma weeraraa daangaadha waan wal qabatudha weerarri daangaa kun sirni Abiy Ahmediin hoogganamtu kun gara aangootti dhufuudhaan duras waan turedha erga sirni kun aangootti dhufee rakkoon kun haga tokko furmaata hin argata waan jedhamu keessumaa gama tiim lammaa qaama jedhamuun sochii taasifamaa ture tarii furmaata argataa laata jedhee abdateeti kan ture uummanni haa ta'uti ammas ittuu caalee kallattiin duraan nagaa ta'ellee hedduun rakkoo daangaadhaan wal qabatee rakkoo hamaa keessa bu'eeti kan jiru iddoowwan dhimmi daangaa kun rakkoo itti ta'u irra deddeebiidhaan keessaa inni tokko Harargee bahaatti kan argamtu aanaan Cinaaksan ishee tokkodha aanaa Cinaaksan erga
weerara humna addaa poolisii Somaalee waggoota 4-5 duraan jalqabame as haga yoonaa irraa hin dhaabbatini kan jiru guyyaa guyyaadhaan namni du'aa jiraachuu guyyaa guyyaadhaan lafti weeraramaa jiraachuu poolisii Somaalee fi milishaa Somaaleedhaan hanguma galgala kaleessaatti hanguma har'aatti namni 15 har'aaf kaleessaa keessatti namni 15 ajjeefamuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu gama kan birootiin mootummaan naannoo Oromiyaan bulcha jedhu Shimallis Abdiisaatiin kan hoogganamu garasitti malee jira mee kanarraa haasofnu gaa. Hedduu si gadhiisa lafti Oromiyaa bara tiim lammaa jedhan Abiy Ahmedii fi lammaan faan Oromiyaatti dhufan proxy war yookiin waraana bakka bu'iinsaati jedhameet wayyaaneen milishaa fi humna poolisii abdiilee bobbaasu bakka buuftee Oromoo lolaa turte it was proxy war jedhanii himaa turanii lolli suni Abiy Ahmed erga aangootti dhufee lola dhaabbate ture bakki itti lolli dhaabbatiin aanaa Cinaaksan tana jiyootaaf gabaasaa turre erguma OMN horni kun baname Cinaaksan ammallee dhiigarte jechuudha kana hordofee eda halkan sa'aatii 6 kaasee haleellaa banameen namooti gara 15 akkuma yoonen dubbatte wareegamuu isaanii dhageenya san hordofee har'a guyyaa odeessaalee kana keessummeessaa jirrutti namooti ummati jaarso ana Cinaaksan keessa jiru Cinaaksan keessatti hiriira guddaa bahee mormaati jira hedduu waan si gaddisiisaati kana wal qabsiisee immoo akkuma yuuleen kaafte pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa guyyaa 2-3 dura naannoo Somaalee daawwatee ture sana durallee Cinaaksan tanallee daawwatanii qamadii dawii daawwatee ture amma wanni gaafisitti ta'u warri kun lafti Oromiyaa akka gurguramtu ummati Oromoo na Cinaaksan keessa lafti Cinaaksan jedhamtuni lafa baay'ee fertile taatedha lafa baay'ee gabbattu oomisha guddaa lafa irraa argatuu dandeessu lafa ammoo cash crop guddaan irraa galudha kanaaf fedhiidhuma Shimallis Abdiisaa fi garee tanaanatti fakkaata lafti tun akka gurguramtuu fi Oromoon Cinaaksan illee gatii guddaa akka kaffalaa jiru. Opiniyoonii durii rakkoo Oromiyaa turte ammaan tan rakkoo Itoophiyaa taate jirti hammi Itoophiyaa qaamatti buusuu jiru Itoophiyaa fayyisuuf waan hedduu yaalle shaneellee haadhanii juntaalee baafatanii haadhanii OMN faalle cufanii juwaar maallee hidhan hoggantoota siyaasaa cufayyuu hidhan rakkoon Itoophiyaan furan rakkoon Itoophiyaa maali onaan jettan rakkoon Itoophiyaa gabaabinumatti opiniyoo ta'uusi practical arginaa jechuudha daangaa Oromiyaa gaafii Oromoon gurguddoo qabdi keessa gaafiin gurguddoon tokko afaan tokko daangaa tokko ammoo dhimmi Finfinneeti jechuudha dhimmi Finfinnee jabaatee deeme Finfinnee Oromoo keessaadhanii ummata beeresaboch jedhan beeresaboch jechuun namni lamallee yoo waltu beeresabin ta'a ummata kibba keessa ummata gaamooti lafa akkana kenneen galmaada Oromoo Finfinnee ijaarame ummata kumdi blamanguun Oromoo wal qixeessuuf galmaadaa kennanii jechuudha galmi aadaa Oromoo ijaarame Amaaraan ijaarama Tigreen ijaarama Tigree callaa wanni godhanii beeresaboch cufa ijaaruuf jiranii jechuudha dubbi daangaa mooyyal bordodde Cinaaksan naannoo bakkeddu walloo dabalatee gaafii Oromoon gaafattan aandirmaa hin tolchuuf maaliin birda biranii seeta agriimentii midhaafatta agriimentiin tu maal seeta lafti Oromoo harkitee hin jirti nu biltsiginnaa isaanii gurgurra kanaafuu nu deeggaraa jedhanii jechuudha lafa Oromoo gurgurtee biltsiginnaan deeggartoortuu malee irraa argachuuf gaafii mooyyalee nama gamitti itti dhumate even poolisiin Oromiyaa bar lamma magarsaa dhumatti gaafiin mooyyalees jirti gaafiin bordoddee ta Oromoon agas geettirra buqqaati opdoochuun bitta war birrii uummati Oromoo gargaarsa argee walitti qab nyaate Oromoon seenaa Itoophiyaa keessatti waggaa 3 dabran kadhattu taate bitta Oromoo kadhatte dhageettanii beektu Oromoo waan kadhattuun kaabaa dhufte turte Oromoon ammoo waggoottan 3 dabra biltsiginnaa uummati buqqasuun cuftaan kadhattu jechuudha sadarkaa sun nu deebiftee jechuudha war waada nyaati war haqa nyaati war dhuga nyaati falfaltu shiftaa ta'ennuuf tana topic ittaanu rakkoon ummata Cinaaksan kun ammas fala hin arganne ummanni Oromoo quba nu haa qabaatu jechuu irratti kan argamu ummanni Cinaaksan guyyaa guyyaadhaan namni du'aa jira lafti saamamaa jira ajjeechaan nurraa hin dhaabbanne qaamni Oromiyaan bulcha jedhu kun tasuma quba nu hin qabu waa'ee keenya lafaa kaasee illee hin beeku jechuudhaan hawaasni bifa kanaan ba'ee mormachuu irratti kan argamu egaa ummanni Oromoo golee biraa jiranis weerara daangaa kanaan wal qabatee rakkoo jajjabduu keessa jiraachuun inumaa beekamaa gama Wallaggaatiin humnoonni Amaaraa daangaa ce'anii tibbana wanna isaan gochaa turan ammallee wanna isaan gochuu irratti argaman inuma beekna giddaa kiiramuu guutoo giddaa akkasumas sibuu siree illee dabalatee sibuu siree irrattis uummanni buqqee jiraachuudha odeeffannoon qabu kan mul'isu ajjeechaan dhalattoota Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqaasanii lafa irraa alaabaa dhaabbachuun
kun irra deddeebiidhaan mul'ataati kan jiru dhimma kana Oromoon qubaa wal haa qabaatu jenna gara dhimmoota itti aananitti yoo deemne wayyanatti fakkaata saatiin keenyas waan deemee jiruu fi haleellaan xiyyaaraa tibban irra deddeebiidhaan gara Maqalee kana dhagahamaa jira wiixata darbe bulchiinsi Abiy Ahmed waraanni Abiy Ahmed xiyyaaraan Maqalee haleeleeti kan inni jiru haleellaa sanaan wal qabatee lubbuun namoota 3 darbuu mirkaneessuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseeti kan jiru kana malees namoonni nagaan biroon miidhamuu isaanii madaa'uu isaanii wanti ibsamanii jira mootummaan gama isaatiin ajjeechaa yookaan waan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhu kanarratti deebiin inni kenna hin jiru an kanan haleelee toora quunnamtii yookaan wiirtuulee quunnamtii gara sana jiranidha kan TPLF itti dhimma bahaa jiruun haleelee jechuudhaan wanni inni aalanii jira kaleessas immoo haleellaan kan biraan haleellaan jabaan irra deebi'amee raawwatamee jira Maqalee irratti viidiyoo laallee walitti deebinu. Viidiyoo daqiiqaa tokko haleellaa battala haleellaa sana booda waraabamee daawwannee walitti deebinu. duri waan kana Gaza fa Yemen fa Afghanistan fa Kabul farratti waan kana taate Sooriyaa fa keessa daawwanna ammaan tana thank you for biltigina mootummaa misoomaa badhaadhina kan ibidda bobeessan daawwachiisa ibidda kanasa daawwachuu jira Abiy Ahmed haleella sadii ol Maqalee irra nagaa bultii torbaanii tokko keessatti haleellaan kun saatii ammaatti maaliif godhama waan jedhu dabra dubbanne tor maaliif godhama wanne waraanii hajiru Amaar keessa Walloof Afaar keessa loluu jira TPLF they are very close to what dase tafaafi jechuudha ayqifa cufayyuu arda jolla kejirtu yolle waydu dubbise ture ayqifaan cufti TPLF in buluu jirta ankara haba kanin beeka yeroo baay'ee waan beekuu fi amma dase dabranii naani dabra biraan dhufan umni dhaabu jiru dabra biraan amma ollooti Abraham faan cufta nyaatamu dandeettani garuu Abiy Ahmed waraanii armi jiru gareen hidhatte amma ta waraan loluu jirtu garee dabra biraan fa Amaar keessa loluu jirtu Afaar keessa loluu jirtu Maqalee dhaqee maaliif ibidda ganga bubeessaa yoo naan jette injiraachuuf namichatti reeyate hortaan namriyaate baasuuf namriyaate rifeensa mata gubbataa innaani waan tolchi beeka akka mataa xaate jechuudha am wanni inni amma tan Maqalee dhaqan amma tan ibidda bobeessanii nu agarsiisanii fi amma live imbanne injiraachuuf uummata Itoophiyaa sobuuf garuu wanni kun tokko yak international law cabs Abiy Ahmed yak insodaatu yebasabbase zinaaba ay faraam waan jedhaniif insodaatu lama fa gubbaata dhaabbileen idil addunyaalleen concern message waan dabart Abiy Ahmed push goote waan inni barbaad kan tolchuufitti injirtu tolchuun isiin oolu probable akkaseen no opgoona khana ammoo aleella godhamuu jirtu kanaan waan guyyaa jalqaba biifaan dubbat qabanno communication ichi gad ba'e aleellaan godhamni jirtu lafti nagaan hun jedhe saasa di keessa TV biyyatti gad baate aleella goonaan iddoo waraana iddoo qulqullitti rukunni malee namni tokko illee hin dooneen hun jedhe dhaabbati mootummoota gamtoomanii gad ba'e lamiileen nagaa sadiduu qulqulleeffadhe jira miidiyaa addunyaa gabaasa sanuu daa'iman amma Abiy Ahmed amanimo United Nation amannaa jechuudha Abiy Ahmed dhiisi war Abiy Ahmed waliin hojjetu nun ta'inanini war Abiy Ahmed deeggaru amanun danda'u jechuudha raga qabirra kayete jechuudha kanaaf ammallee aleella dhibiti daree jira itti dabra bira aleella milana masfin industrial engineering industry guddaa magaalli Maqalee fi naannoon Tigraay qabdu keessa tokkodha humnoota Tigraay fi eliitiin Tigraay akkasumas uummanni Tigraay akka jedhutti waraana Tigraay keessatti tureen industiriiwwan Tigraay guutumatti badanii jiran jedha waraana kanaanii kunillee afaani Abiy Ahmed irraa'u mirkanaa'ee jira Maqalee bashaashadha wal qixxeessinee irraa jedhe akka waan biyya diina wayii lolaa jirutti namni tokko hooggani biyya tokko
Maqalee siisa bulcha sila jechuun akka biyya hooggana biyya Itoophiyaa jedhamtutti osoo yaada ta'e namni biyya garaagaraa keessa akka waan jiraniif akka biyya diinaa wayiitti maqalee bashaashadhaan qixxeessinee jirra jedhee suni waan akka hoogganatti waan itti qaana'u qabu namni kunilleedha. Haleellaan guyyaa lama dura ammoo haleellaa Planet Hotel jedhamu irratti hoteela Planet jechuun warri Finfinnee jirtan hoteela Finfinnee keessa jiru akka Radisson Blue Ililli 5 star ifa hoteela guddaan hoteela san dhaqee ture yeroo industiriin tokko ashagodaa wind farming gaafa eebbifamu miidiyaa mootummaa irraa dhaqee ture. It was very luxury hoteela baay'ee luxury hoteela kanarratti haleellaa raawwatamee ture. Hoteelli sun bakkee United Nations staffin AD yookiin dhaabbilee gargaarsa namoomaa warri hojjettoota isaanii bakka jiraatan jedhanii baay'ee si gaddisiisa hojii maraatummaa hojii childish hojii ijoolleen dalaguu hin dandeenye fa'aa akka mootummaatti warri kun dalagaa jiranii tokkoffaa abdii kutannaa irraa warri kun dalagaa jiranii maaliifi amma dirreen lolaa achi miti amma dirreen lolaa jijjiiramee jira bara dirreen lolaa Afaarii fi naannoo Amaaraa keessadha. Nu ijoollee taanee gaafa nama walitti buune maal jenna? Naabayi jennaami? Utaalli. Utaalli yookiin naabayi. Maali jechuudha? Fakkeenya mana keessa hoo jiraatte laf dhiiraatti wal arginaa naabayi jechuun dirreen lolaa bakka biraati. Fakkeenyaaf nama keessatti daa'ima keessatti. Yoo akka dirreen lolaatiin ala kan loltu yoo taate yookaan dandeettiin qabdu moraaliti loltuun qabdu yookaan immoo dirree sanarratti waan injifatamtuufi nama keessatti lolta. Namni kun sadeen maali sadeen salaasaa adoole soddomaati. Waxabajji soddomaan gaafa nama barnootaatti fitte. Durii man barnootaa waxabajji soddomaan amma immoo maan godhan manaatetii wal arginaa jedhanii dhaqanii gabaa aleelanii deebi'anii hin dagmaalleen jedhan. Egaa bulchiinsi Abiy Ahmed haleellaa kana yeroo raawwatutti bu'aa fi kasaaraa isaallee waan tilmaama keessa galchinatti hin fakkaatu. Sadarkaa olaanaadhaan qaama itti gaafatamummaan ittiin dhagaamne ta'uusaa kan ittiin mirkaneessedha. Haleellaan magaalaa Maqaleetti raawwatame kun tokkoffaa guyyaa gabaatti lammata magaalaa walakkaa maal isaa jiraatu haleellaa hawaasa nagaa uummata nagaa gaaga'uudhaaf danda'u bifa kanaan raawwachuun ulaagaa kamiin iyyuu waan jajjabeessitu waan harka rukuttuuf miti amma kaleessa ilaalaa tan ture yeroo OMN waan kana irratti hojjetu OMN waan taatee mudateedha kan inni gabaase waan biraa miti. Deeggartoonni akkanumaan dhuunfatanii dhuma sirna kana jala yaa'an ba'anii baga shoo maal jedhanii lafa dhiitaate kan isaan turan baga haleeleedhanii fuudhanii mana maxxansaate turan bor mana tokkoon keenyaa dhufa adeemsi kun gochi har'a Tigraay irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti bor akka inni hin raawwatamne ilmaan nagaa lammiilee nagaa Oromiyaa keessatti jiraatan irratti akka inni hin raawwatamneef ragaa hin qabne ammayyuu raawwatamaati kan inni jiru. Kanaan dura waggaa 3 duras raawwatameera haleellaan xiyyaaraa baadiyyaa keessatti ta'ee haa dhokatu bifa kanaan waraabamee haa taa'uudhaa haa baatuyyuu malee. Gochi akkasii gocha qaamni itti gaafatamummaan itti hin dhagaamne gocha waan badeen baddee balleessuudhaaf deemtu raawwattudha. Bulchiinsi Abiy Ahmed kan inni itti jiru. Dirree waraanaa irratti mini gocha kana kan inni raawwataa jiru. Dirree waraanaa irratti injifatamee of duuba baqataa aqee Maqalee irratti uummata nagaa waan harka jiru qofaaf an harka jira jettee boombii facaasaa hin deemtu ati qaama itti gaafatamummaan sitti dhagahamu yoo taate kana wal qabatee tarii viidiyoo san nu gadhiisi viidiyoo Daani'el Kibrosana ilaallume. ሰው መጉዳት በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ቀላል እኮ ነው። የአየር ኃይል ያላት ሀገር ናት። ዝም ብለህ እያንዳንዱ ከተማ ላይ እኮ 10 ቦምብ አፈንድተህ በቃ መጨረስ ትችላለህ ጦርነቱን በሁለት ቀን። ምን ይሄን ያህል ይከብዳል? ይሄን ያህል እኮ ከባድ አይደለም። ሰዎቹ ያሉበት ቦታ እኮ ይታወቃል። ዛሬ እኮ የጂፒኤስ ዘመን ነው። እንኳን ይሄን ስራዬ ብሎ የሚሰራ መንግስትና መከላከያ ኃይል ይቅርና እኔና አንተ እንኳን በብዙ የጉግል ማፕን ተጠቅመን ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ዛሬ እኮ ኢትዮጵያ ሳተላይት አላት። ዛሬ ብዙ መረጃዎች እኮ አሉና እንዲቀላ ጦርነትን ማከናወን ለአንድ መንግስት ብዙ አይደለም። እንደውም አንዳንዴ ለሰላም የማይረዳ ሰው ለጦርነት ብዙ ይረዳል። ብዙ እርዳታ ታገኛለህ ለጦርነትና ያ ሁሉ የተደረገው ህዝብ እንዳይጎዳ ነው። ይሄን ደግሞ በአይን ማየት ተችሏል። ለምሳሌ እኔ አውቃለሁ ቦምብ ተሸክመው ሄደው የነበሩ የአየር ኃይል አባላት ኢላማቸው አካባቢ አንድ ሰው ሁለት ሰው በማየታቸው ይዘውት የነበረውን ቦምብ ተከዜ ወንዝ ውስጥ የጣሉ ማለት ነው። ሰው ላለመምታት ሲሉ خونيني غورسا موميش مينستر خينا أبي أحمد داقون دانيال كبرت لان داقون جتشون نما
rabbi dhiyaatu. Waddi deebi'aa dhageettan afaan warra kayyoon dogongorini magaalota Itoophiyaa tan cufa yookaan nam fixu barbaan bombi tokko calla bombi kudha yoo darbin maqaleelleen balleessinaa adaamaalleen balleessinaa biyyiti warra kanaatiin bulte maqaa daaqon. I'm sorry an induri politika nam sobdu jibba amantaayyu irra wanna nabdi dhabee fi Itoophiyaan biyya kanaati Itoophiyaan biyya gadaan keessa salphatte taamantaan keessa salphatte namummaan keessa salphatte wambadeen bulchitu wambadee akkana tana warra kadhaan ammoo hancallaa garana nyaata by the way Abiy Ahmed bombi darbate maani darbate baguma warri kunini mangista samaati fa keessa gahin qabaatin sila yoon qiyaaman buusanii qiyaama ibiddaan nugubuu jiranii warri kun ammoo argumatu fuulduraaf yoo rabbiin jedhe yoo warri akkana wadubbat warra kadhaanuuf jira Itoophiyaa keessa sammuun nama gangadu wannan arge Abiy Ahmed gaaf tokko paarlama keessa bokkaa dhiyootana baardaari maanil roobe shawaa maanil roobe nu roobsisennaan dadar kadhaadan inda geetaa miti nam tokko don ijjeesin maqale galennaan paarlamaan nami 500 way qawmati Itoophiyaa filat dar kadhaan gamta Awurooppaa dhaabbat biyyoota gamtoomanii Ameerikaa wal dhabeennaani addunyaan guutuun harkadhaan khalee galgal gadba'e xuyuura dhaqanii magaala keessa buusan dubartii qulqulloon doot daa'iman maatii tokkeessa daa'imni sadii addunyaan teetaa afaan qabachuu jirtu jagna abbichu jagna kaadireeni gad baate ilmi abbaa gadaa eenyu mardaasaa jedhan ka xuyuur bobbaasu gootichi ilmi abbaa gadaa angadaa keessa gahee qaban boorana dhaladhe gadaayyuu warkanaaf jibbi yoo dhuga dubbate duuba wanni biyyi salphattu akkana kee jirra Itoophiyaa yoo qiyaamaan anini Itoophiyaa qiyaamaan ibiddi qiyaamaa Itoophiyaa bu'aan jedhaani buu jira jechu gaaf khaan amma tayoon dubbate tokkoon fidadha warri kun akkini dhufe Oromoo nahane maal abdii qabnaa itti miti karoor Oromoo baheeni amaarti baduu jirti karoor Oromoo baheeni Tigreen dursite waraan qabdi waraana seente Tigreen nyaatamte deebitta amaari nyaatamuu jirti jechu Oromoon qulqulluu waan ta'eef rabbi loleef jechu rabbi loleef obdiyoon karoor isimaan Daani'el Kibrat Faamaaniin faan yaa dubbatanii bitarmaan dur Tigre calla kaballeessinu leela mindinno gabsinaachoodhaan gabsachuun maani garbu buyyoon garbuu mukees hin jirtu kuntaal diddama hallalleen baachuu danda'a mukees hin jiran jennaani Tigruum takkatti injifachuu dadhabanii qiyaama kee jiru jechuudha warri Itoophiyaan bultuun gorsaan daaqoon maani cheerchi qeessiin baanan warra kanaati jechuudha amma kanaan qeesseenna. Bu'aa waraana kanaa baay'ee jijjiiramaa jira basically Abiy Ahmed erga maqalee bahe lafti humnoota Tigraay qabatan deebisee qabate tokkollee hin qabu waayde tokkollee yoo waraanni Abiy Ahmed guyyaa tokkollee magaala wayii qabate jarri deebitee guyyaa bariitee hin qabatte jechuudha amma naannoo kaabaa walloo kanatti kan ta'aa jiru sanadha kanaaf warri kun maaliif injifatamaa ka jedhu gabaabsee kaasuu barbaada tokkoffaa waraanni kun waraana kaayyoo qabu miti waraana Abiy Ahmedii fi loltooti isaanii isa qofatti itti amana waayde loltooti isaa itti amana maaliif gaafa maqalee turan guyyoota hagamiif ji'ootaaf gaafa maqalee keessa turan waraan Abiy Ahmed maqaan inni ittiin ka'aa ture jira akka addunyaatti genocidarii raping durba gudeeduu duugaa sanyii saamuu loltoota Eritraa ka gochaa turan disti mooqaa turan meeshaa nama qonnaan bulaa maqalee fi Tigraay keessa jiru qonna dhoowwachuu waan akka kanaati maqaa waan qaaf tureef waraanni Itoophiyaa almost waraanni kun waraana kaayyoo qabne akka ta'e waraana lammiilee Tigraay fixuu akka ta'e sirriitti understand godhee waraanni lolaa hin jiru jechuudha. Lammeessoo humnooti Amaaraa fi humnooti waraanni Abiy Ahmed koomaandii tokko jala jiraachuu irratti gaaffii guddootu ka'aa jira baay'ee. Maaliif beektaa? Garee faanoo jedhamtu jira. Gareen faanoo kun garee leenjitee miti. Qawweedhuma qabattee lolti. Waanuma qawwee qabattee waraana loltu. Garee milishaa jira milishaa Amaaraa qonnaan bulaa ka torban lama kan nagaadhuma qonnaan bulaa keessatti akka tiksu bobbaafame kabiraa liyyuu haayilii fi gareen poolisii naannoo jira militariin Itoophiyaa jira federaal poolisii jira gareen kun koomaandii tokko jala hiriiranii loluu irratti gaaffii guddoo jira maaliif beektaa humnooti Amaaraa garee kana himataa jirti injifannoo keenya dabarsitee laattee jirti waraanni Abiy Ahmed nu gantee jirti gareen waraana Abiy Ahmed immoo gaafa lola kana keessatti waraanni keenya dadhabuu milishaa fi faanoon Amaaraa wattaaddara rashanuu jira kanaaf akkamitti kaayyoo tokko jala hiriiruu danda'a warri kun koomaandii tokko jala akkitti hiriirsuu dandeessu warra kana sadeessoo si fixi waraanni kun waraana hamilee qabu miti akkamitti hamilee qabaata maaliif beektaa hamilee kan dhabuuf gaafa maqalee bahanii humnooti Abiy Ahmed 7,800 ta'an Tigraay keessa reedi godhanii hiriiraan galchitee wayyaaneen New York Times fi miidiyaa addunyaatti agarsiiftu waraanni kun Keenyaa miti jedhee baacaa dabalee
Photoshopii dha. Waraana ofii bobbaasin. Borwaa Photoshopii kata'uu jirtu akkitti loltaati hamilee kamiin lolta. Kana sadeeniif mo'amaa jira tokko. By the way harree na fakkaata. Abbeen jennaani abbe harree moo gaangee. Gaangeen harreen abbaadha. Harreen abbaa. Harree gaangee gaafatan. Gaangeen hin dhaltu maseenaa dhoofachuuf maal jette gaangeetti ati ka'een nuti jennaani ayyoon fardaa jetti. Harree machuu sodaattee jechuudha. Gareeni amma biyya amartuun inni wanni siin tolchuu jirtu waan lafirri hin jirtu taphachuu jirti. Reefu yaayyuu enne battle ground ne so enne afar amara maani alkani guyyaa ashabbaari o junta izbilay qiyama yadarrase edani bowan warri bitta waraan kee jiru direct involvement qabu khadase maani keessa ummata maaraatiif ummata afar balleetu jirtudi tuyuri sun kurubbate machi dhaqa gaafin dibete jalqabatana talameessoo wasitti madagay waraani kun garam deemu jiroon anjette gabaabsatti waraani kun garam deemu jiroon anjette waraan kanaan deebifte biltsiginnaa fi amaara waladha. Watch my word. Jecha kan calana qabadha. Viidiyoon tokko jira kan kana agarsiisu. Deebifte walaati viidiyoo sun laalee deebifte. Gareen kun qaama faannoo jedhamtudha. Faannoon kun egaa humna finxaalessaa naannoo Amaaraa keessa socho'u naannoo Amaaraa qofa osoo hin taane naannolee biroo keessa mootummaan giddugaleessaa kun akkuma arge gadhiisee Beenishaangul Gumuz keessa Oromiyaa keessa Tigraay keessa iddoowwan garaagaraa keessa akkuma arge olii gadi fiigee gocha barbaade ifaan ifatti raawwataa jirudha. Waraana Tigraay kana keessatti adda durummaadhaan qaamolee hiriiran keessaati gaasa tokkodha faannoon kuni yeroo ammaa mootummaa giddugaleessaadhaan ganamnee jirra jechuu irratti kan isaanii argamanii boo'ichi kun irra deddeebiidhaan dhaga'amaa kan jirtu hoogganuma faannoo kan jedhamu abin paartii finxaalessaa sochii saba Amaaraa tibbana ibsanni baase ni beekna. Isaan irraa eegalee mootummaa giddugaleessaadhaan ganamaa jirra. Uummanni Amaaraa ganamaa jira. Uummanni Amaaraa salphataa jira. Uummanni Amaaraa dhumaa jira. Uummanni Amaaraa diinoomfamaa jira. Balleeffamaa jira jechuudhaan irra deddeebiidhaan torban kana boo'ichatti gadi ta'anii turan. Kaleessa galgala viidiyoo yooni maanyaa fa'aa tokko waraaban fa'aa ilaalaa tani kanani ture dhaggeeffataa tani ture. Gam tokkoon oneeshaniitu si fixa jedha, gam tokkoon juuntaatu si fixa jedha, gam tokkoon hidhadhu, gam tokkoon hiikkadhu jedha. Bifa kanaanidha. Inumaa nu keessa taa'ee odeeffannoo dabarsuudhaan maal gochuudhaan kan nu ficcisiisaa jiru, kan nu salphisaa jira jechuudhaan bulchiinsa Abiy Ahmed komataa jiru. Kun egaa garaagarummaan humnoota wal ta'anii jigii ijaarratan jigiidhaan ba'anii warra TPLFin jilgeenfachiisu, Tigraayin dhabamsiisu, akkasumas walqaayitii maaloo muranii Amaara jala galchuudhaaf humnoota deemaa turan keessatti garaagarummaan hammamii akka inni uumamaa jiru agarsiiftu tokkodha viidiyoon kuni. Egaa inni guddaan ammamee miirri kun haa jiraatu malee ammas gajaraa guurratanii baangaa guurratanii gara lola kanaatti socho'aa jiraachuu isaaniidha wanni argaa ture. Inni hidhannoo qabu hidhannoo qabatee inni hin qabne immoo dargaggoon Amaaraa jechuudha. Gajaraa guurratee gara adda waraanaa Walloo kaaba Walloof kibba Walloo keessatti akkasumas Affaar keessatti deemaa jirutti bobbaafamaati kan isaan jirani. Dhimmoo kanaaf wal qabate miidiyaaleen Geetaachoo Raddaa gaafatanii turan. Dargaggoonni bal'inaan guuramanii gajaraa guuranii meeshaalee qara qaban kana guurratanii isinitti bobba'aa jiru. Kun isin yaaddessoo jedhanii gaafatan miidiyaaleen. Geetaachoo Raddaa dubbii maan TPLF maal jedhee deebisa. Dargaggoonni kunniin gajaraa guurratanii nutti yaa'u isaanii osoo hin taane kan nu yaachisu haleellaa raayyaan ittisa biyyaa inni leenjii qabu inni hidhannoo ammayyaa hidhate ofirraa qolachuu dadhabee of duuba baqataa jiru. Humna kanaan qolachuudhaaf garanatti bobbaasuun isaanii sun nu yaachisa. Egereen dargaggoota biyya kanaa nu yaachisaa jechuudhaan wanni inni kaasanii jira. Egaa humnoonni Tigraay kun adda waraanaa irratti hiriiranii jiran irratti injifannoo itti fufiinsaan argataa jiraachuun isaanii ibsataa jiran ni jira. Command postiin Tigraay kaleessuma magaalota kanneen akka Haayik fa'aa qabatanii jiraachuu isaanii Dasee fi Kombolchatti marsanii jiraachuu isaanii wanti isaan ibsaa jiran ni jira. Taateewwan hin eegamne guyyaa guyyaadhaan waraana kaaba kana wal qabatanii galmaa jiru achumaan odeeffannoo kennaa deemuun barbaachisaadha dheeta. Geetaachoon waan kana Tiwiitarii isaarra barreessee jira. Magaalota akka Dasee Kombolcha Haayik humnoota keenya meeshaa waraanaa gurguddaa artilarii keessa seenanii jiranii marsinee jirra akka jechuuti. Kan hordofee immoo magaaloti Amaaraa Kawalloo bira Kutee Shawaa Kaabaa magaalli guddoon Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa jechuudha.
Dabra biraan uggura yeroo karfi jedhamu labsitee jirti. Waraanni kun walloo keessaa bahee shawaa seenee jira jechuudha. Amma magaalaan Dabra biraan jedhamtuuni magaalaa fiixee naannoo Amaaraa jala jirtudha. Fiixee Amaaraa jechuun Oromiyaa daangesti magaalaa tun. Achi darbee mana barnootaan itti baradhe fa'aadha. Karfii kan kaa'uu danda'u yaada jedhanuu fa'a. Kanaaf sinuu sana jala jirtu. Nu yeroo itti aanutti magaalaa guddoo tana shanoo fa'aatu labsaa itti aanee immoo gaa. Magaalonni shawaa kaabaa keessa jiranii fi haga laga xaafoo karfii labsuu danda'u. Lafti Amaaraa walloo tuni haga murteessaadha kan jedhu kaasee darbuu barbaada. Kooriidariin gara walloo jiru kuni almost amma Dabra biraan walloon alatti shawaa keessa jira. Kana jechuun haga naannoo Amaaraa fiixee naannoo Amaaraa Oromiyaan waldaangessutti yaaddoo guddaan akka jiru ibsa miidiyaaleen naannoo Amaaraa baasan irraa hubatuu hin dandeessa. Waaqimraa gara kaabaatti jechuun raayyaa ceetee Waaqimraa walloo lamaan godina addaa saba Oromoo itti aansee immoo shawaa kaabaatti. Walloo bakkee industrii giddugala industrii fi daldalaa naannoo Amaaraati jedhan baay'ee. Lafti tuni qabeenyi guddaan daldalaa fi industrii naannoo Amaaraa harki 70 lafa tana jirti jedhan. Lammeessoo Kombolcha. Amma industrii Kombolcha fa'aa agarsiisaa turte humnoota Tigraay because Masfin Industrial Engineering achitti rukutamee jira. Yaaddoo akkasiitu jira. Amma kalaa wal qabate kaleessa immoo warri deeggartoota Abiy Ahmed warri lafa dhiitan sun haleellaa maqaleetti raawwatame Masfin Industrial Engineering irratti raawwatame. Boramma yoo TPLF industrii magaalaa Kombolchaa keessa guutee jiru sana daaraa goote deebi'anii boo'uudhaaf jiru. Indeebisaa wanni kun. Masfin Industrial Engineering Abiy kan rukute meeshaa waraanaa achi kuufamee jira jedheeti. Amma giraawundii akkamitti lafa kaa'aa jirti beektaa ijoolleen Tigraay. Kombolcha keessa meeshaa waraanaa hin jira jettee giraawundii akkasii mijeeffataa jirti beekte. Kakaleessa Ani yeroo tokko muummichi ministeera with due respect kabaj guddaa waliin muummichi ministeera fiilmii daa'imni xixiqqaan waan daawwatan fakkaata yeroo iddoo akshinii isaa sunirra waan argu qaba I don't know jechuun personality isa qeequu hin danda'u hojii isa qeequuf mirga qaba waan taateef haani wani ta'uu jira waaqa baloonii hattuun lamaan walaateedha waaqa baloonii hattuun lamaan tokko biltsiginnaa tokko ammoo finxaaleyyii Amaaraati jechuudha finxaalayyiin Amaaraa kaayoo abbaa ofii minilik fa'aa Sillaasee fa deebisuuf lafa Oromoo saamtee uummata biyya dhiibde bulchuuf karoorisii kan hattuun biltsiginnaa ammoo aangoo gubbaa turte uummata biyyattii saamuuf abbaa feetii jeesuuf nugus ta'uuf loluu jirti jechuudha hattuutan lamaan tolaadha kanaaf mammaasii Oromoo summaachi godhu waaqa baloonii hattuun lamaan walaati kaani development waraana ammaan tan jiruuni Tabi kubba miila ammaan tana meedaan kuwaasiin keessatti taphatamuu jira. Ballooni imbiira keessatti dhiituu jirani naannoo Amaaraatti. Maqalee uumuun jiran maqalee nadheen ijoollee daa'im xiqqaa guddaa warrum qoqorii gurguratu warrum jireenyu fi argufu xuyyuurii Itoophiyaa kun achi kuruphate wa darbata. TPLF in darbatu moo darbatu we don't know. Abraham maatii teellee dafittiin maatii teessanillee albulaa darbachuun isii naftu dhagaye sittima. Kaan sadeessooni Arra qondaala naannoo Amaaraa tokko wal arga jira maqaa sakuuritti isaatiif hin kaasu nam waliin baranne maal naan jedhe dasee Twitter Geetaachoo Raddaa kan argennaan telefoon dheef wal haasofna abboo lafti magaalaatiin keessatti hangoo qabsuun laayuu fudhatan jedhennaani juntaanna ooniguu Abiy Ahmed as bal'annaan jedhe juntaa fi oonigi Abiy Ahmed nu nyaachisee jedhan am qumaariin tuni garan dhiiba am ofirra dhiibuu qabna Abiy Ahmed oonigi ta'uu hin danda'u Abiy Ahmed maqaa oonigiitiin nu jeessa ture Oromummaa balfee nu jeessa ture jechuudha ijoollee maatii ta'een keessaa rijootteen edduusii taanidhaan naqee taan daraaree hafixatuun ilmaan Oromoo viidiyoo daawwachiisaa addabaabaayii gubbaatti ijjeessa kafan isa Abiy Ahmed waan ta'eef oonigiin yoo nu jeeftellee maqaa dhibiin nu jeessu dandeetti malee Oromummaa nu jeeftu jechuudha Abiy Oromummaa waan nu jeeseef oonigi ta'uu hin danda'u kaan Abiy Ahmed waan inni taphachuu jira daawwadhu guyyaa lamaan dur obruu gaaf daawwatu taataak tokkis as falligim nuun jedhe halee ammoo ibsa kennaa ture nuti xuyyuuraan aleelee የአየር እንትኑ ይቀጥላል ገረ TPLF ዱቄት ሳታት ወኒ ነው ሞ በርበዴስኔ ፊ ገረ እንትኑ አክሲን ኡመት ቢየት ሚሉ አክደንዴት ቀወ ጉርዶ ቀባቸው ዋና ገሬፍ መራብ ሶዳ ዳበር ዲጂታላ በር ቴክኖሎጂ በራማያይ nu gaazexeessota oduu guurrasuuniif beekuu dandeen namni oduu hin qabne jira namni Facebook hin fayyadamne jira ka YouTube ilaali jira ka televizyinii hin qabne jira ka TikTok baanatan gubbaan oolin jira maali sammuu didiqqoon akkana wal sobuun kanaafu gabaabduu sitti mee waraan ittaanu waraan biltsiginnaati fi waraan Amaaraati jechuudha
I think Oromo is a pleasure time. But I didn't manage to. But I knew what I can. I'm ten that what you am baka. That's again ne already that what you. Well, the again ne already that what you. Warra gamma waan isaanii dhimma keessan TV Tigraay Oromoo daawwachuu yanu rakkift warra maanachi dabalamtan ammoo maqalee isaanii daawwan dabra biraan faasan daawwan saatiin keenya walumatti haa qabnu egataateewwan waraana kaabaa kanaan wal qabatee amma qabxiileen ijoon ifaan ifatti adda ba'aa dhufanii bulchiinsi Abiy Ahmed adeemsi nama kanaa biyyattii sanaafis akka hin taane sabab sablammii kamiifiyyuu akka hin taane hubatamaa waan dhufe natti fakkaata keessumaa miira humnoota amaaraa bira jiru yeroo ammaa jirutti gidduu kana jiru gaafa ilaaltu qaamni kun isaaniifis akka hin taane isaaniinis hundaa walitti buusee hunda walii wal dhabsiisee waan isaan qaban hundumaas dhabsiisaa qaama jiru ta'uusaati wanti arginu boo'icha isaaniirraa kanadha kan hubatamaa jiru kana isaanis hubachuun isaanii waan tokkodha waan gaariidha jedheetaniin kan yaadu gama kan biraatiin qaama biyya maqaa isheetiin kakatu sanaaf homaa tokko naatoo hin qabne homaa tokko itti gaafatamummaan tokko illee ittiin dhagaamne ta'uudha guyyaa guyyaadhaan taatee waraana kaabaa kana wal qabatee raawwatamaa jiruun qaama biyyatti gara daaraatti jijjiiraa jiru ta'uusaadha kan argamaa jiru qabxiilee ijoo kan lamaan gabaabsee kaasa waa'ee ajandaa yeroon keenyas deemee ajandaa itaan utuu bariin darbini neesarii waraana kana tokko buqqaatii namaati gabaasaa doochweeleen raadiyoon jarmanii baaseen qofa namooti 200 fi 50 ta'an dasee torban darbe keessa qofa 250 quarter of a million buqqaanii dasee keessa qubatanii akka jiran magaaloti amaaraa kibba walloo keessa jiran haga dabarbraan jiran buqqaatotaan weeraramaa akka jiran gabaasii bahaat jira ba'aa waraana kana irra caala kaleessa ummati Tigraay haa ta'u malee amma immoo gara naannoo amaaraatti dhufee ummati amaaraa gidiraa hin jirre forever amaarri kana booda sadarkaa deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti illee miidhamaa jira. Ega warri kun warma dursee waraana kana deeggaraa ture waraana kanaaf dibbeedhaa ture waan ta'eef arganii haa baratan jenna waan biraachuun waan kun achi qofatti waan dhaabbatu natti fakkaata fayyadamumaan gadi dhufaa jira amma doowwan waraanni activity ta'e irraa gara daseetti kan baqate nami dasee irraa gara kombolchaatti baqate kombolcha irraa gara harbuu fi kamiseetti kan inni baqate bor kamisee harbuu irraa finfinnee oromiyaa aga wallaggaa fi eessa dargeessaatti kan inni deemu mooyyal keeniyaa fa baqatanii armaan naannaanii Uganda Tanzaaniyaa zooraa mannaaf qophaa'a jedhi egaa akka kana onna nama gaddisiisudha gara qabxii keenya xumuraatti haacee nu gabaabsinee wanni nuti kaasnu Sudan alfashaqaa lafa jedhamu kutaa gaadaariif yeroo darbe lola geggeessite lola iyyuu geggeessite jechuun hin danda'amu humnaan deebistee qabattee turte waggaa 25 booda jechuudha alfashaqaa Sudaani lafti Sudan qabatte kun wooma xiqqoo ganda tokko lama yookaan aanaadhuma tokko lama godhee namni dhiise way inni jira natti fakkaata har'a gabaasni bahe tokko maal mul'isa Sudan lafa hektaara 100 fi 42 alfashaqaa waggaa 25 booda Itoophiyaa irraa deeffatte irratti saliixi bishinga jirbi midhaan za'itaa kaash kirooppii oomishte haala ajaa'ibaatiin midhaanni naaf tole irraa makarachuu irratti jira rakkoo tokko malee irraa makarachuu irratti argamaa jechuudhaan ibsi bulchiinsi gadaariif baasee ni jira kun egaa gam tokkoon humnoonni amaaraa lafa wallaggaa osoo kajeelanii lafa matakkala osoo kajeelanii walqaayitiin osoo kajeelanii sagadee osoo kajeelanii as jalaan immoo Sudan naannofte lafa haga kana ga'u lafa misoomaa lafa midhaan baasu lafa rooba ajaa'ibaa qabu jedhamee lafa jajamu kana fuudhanii kennanii Sudaanitti gammaddeetti bohaaraa jirti. Ani yeroo baay'ee jecha faallaa kan hin jaaladha faallaa biyya Ahmad Faanii yeroo baay'ee shiftaa abaawoon shiftaa jedhan shiftaan qawwee nami jeefte nam daawwachiiftu wayi sigibgib juuntaa jedhan sigibgib juuntaan kan caaltiin jirti mammaasa keessatti adowaan lafa barbaaddi gad jettu ta'u qabuuteedha Itoophiyaa guddoo ijaaruuf Oromoo saamanii lafa Oromoo wallaggaa maanii saamuuf Tigraay keessa baafatanii walqaa'itti tagade fudhachuuf yookaan Itoophiyaa gudditti ijaaruuf jedhanii Itoophiyaan durii jidduu diigamte ammaan tana Suudanii qamadii beela uummata Itoophiyaa kana waan qamadii midhaan jajjabaa saliixa midhaan gabaarratti barbaadu midhaan zayitaa midhaan kaash kirooppii gatii guddaa baasu sanadha lafti sun kan inni baasu
lafa hektaara 142 guyyoo waariyo yaad. Marraamna danne barraamno mirriiti gaafanna. Lafti kun lafa aanaalee hedduu ta'uu danda'u lafa Itoophiyaa keessatti fidde aanaalee hedduu ta'uu qofa osoo hin ta'in lafa baay'ee fartaayiliidha. Lafa baay'ee fartaayilii lafti kun immoo lafa waggoota 25f lafa daangaa Itoophiyaa keessa turedha. Osuma wal mormaa jiranii mootummaan Itoophiyaa lafti kun lafa kiyyaa osuma ibsa walirra baasaa jiranii osoo Abiy Ahmed waraana gaggeesse waraana birmadummaa jedha waraana Tigraay wajjin wal loluun birmadummaan daangaan Itoophiyaa kan sarbame asirraan ture beek osoo kun hundi qiyaamaan Itoophiyaa keessa deemaa jiru jarri kun warri kunillee Abiy Ahmed wajjiniin mootummaa qixa dhufeedha baay'ee mootummaa jijjiiramaati. Oomishanii makaratanii amma gabaaf dhiyeessuudhaaf jiran kun. Bulchiinsi Abiy Ahmed qaama siyaasa saarraan kan hafe waa'een biyyaa waa'een biyyummaa qaama itti hin dhagaamne ta'uuf agarsiiftuun tokko lafa gadariif kan lafa alfaa shaqqaa kana kan jarri amma fudhatanii irraa qotanii irraa makaranneedhanii weeddisaa jiran kana dhimma kana ilaalchisuudhaan wanti inni dubbataa jiru tokko hin jiru waa'ee lafa kanaa. Lafa kana deebisiisuudhaaf jaarsummaan inni taa'aa jiru hin jiru. Lafa kana deebisiisuudhaaf loltuun inni achitti ergee waraanaa jiru hin jiru. Siyaasa kootti balaa ta'u warra jedhan isa kaan qabee hidhee isa kaan ajjeesee isa kaan bosonatti adamsaa isa kaan xiyyaaraan reebaa kanadha xiyyeeffannoon isaa. Qaamni waa'ee biyyaa dhimma hin qabne siyaasa isaa qofaaf qaamni socho'u kanadha jechuudha. Namni tokko waa daangaa Itoophiyaa irraa waraanni tokko waan fuula nutti guuree nagumaan qotaduu galfannee. Bareeddumee adoolessa onkololees 21 barkuu namaaf 21 guyyaanii odeessaalee keenya kardhaatiin waggaa lammeessoo Jawaar Mohaammed yaaliin ijjeechaa godhamtee haasuun akkasumas yaalii marsa lammeessoo Hacaaluu ijjeesuun biltsiginnaan gooteen hidhamtooti Oromoo kumaatamaan laakkaman manneen hidhaa keessatti rakkoo jajjabduu dabarsaa jiraachuu sagalee san dhageessisaa ragaalee gargaraatti san biraan geenya jirra. Lammaffaa gubbaatti cinaaksaan uummata Oromoo dubbii daangaa dubbii afaanii dubbiin afaaniitii yookaan magaalaa Finfinnee keessatti amma afaan Oromoo dhiisanii afaan Amaaraatiin baradha jechuu jiranii gaafii Oromoo gugurdoon gaafatu core 3 question gaafii gugurdoo sadeen Oromoo keessa gaafiin daangaan deebine kanaan wal qabatee Harargee lixa Oromiyaatti uummati ba Oromiyaatti uummati guddoo waacafuu jira. Kaan Abiy Ahmed xuyyoora maqalee aleella maqalee kan itti fufaa jechuu jira. Khoasiin bakka itti darbatan bakka biraa dirree waraana bakka biraati kanaan wal qabate addunyaan balaaleffachuu jirti. TPLF illee ibiddi darbachuu dandeetti sodaadhanii jira. Olla Abrahaam Birruufaan rabbisan tissin jennaani diviloomantii waraanaatiin bakka waa'ee waraaniitti fufee jira. Finxaalayyiin Amaaraa durii dhaadachaa turte fokkoraa turte ammaan tan boo'uu jirti jechuudha. Bookan keessatti Abiy Ahmed shanee waliin ta'uun juunta waliin ta'uun hojjeesuu jira jedhanii jiranii. Abiy Ahmed juunta ta'uu danda'a shanee ta'uu akka hin dandeenye jalsararree dabar. Hadhuma irratti ammoo Suudaan saliixii kuntaal dhuga galfachuu jirti. Yehuun ingida waan kan guddoo jaalataa ta'e yehuun saliixii sun irra nuugeetta OMN saatalaayit irra ba'uu wedhii nuu cufi. Tolega daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa qophii odeessaalee keenya irraa gara goolabuutti kan fidaa jirru OMN gara saatalaayitiitti deebi'ee jira. Saatalaayitii irratti Naayil Saatii cinatti hin argattu jechuudhaan gareen teknikaa OMN wanti isin beeksisee ni jira. Digirii 3 gama dhihaatti 3 digirii to the west jechuudha. Achirraan search gochuudhaan argachuun hin danda'ama. Salphumatti search gochuudhaan jechuudha. Naayil Saatii irra xiqqoo mataa ishee gadi qabu qofatu barbaachisaa jechuudhaan bifa amma suura irratti argitan kanaani yoo barbaaddan ni argattu gama kan biraatiin yaasaatirras ni jirra namoonni yaasaatiin immoo nu argachuu dandeessan achirraanis nu daawwachuu dandeessu. Egaa kanaan lamaaniin iyyuu milkaa'uu dadhabdan immoo gama YouTube irras jirra gama Facebookiitiinis jirra bifa danda'ame hundumaan weebsaayitii keenyaan illee dhufuu irratti kan argamnu dhufnee jirra yoo already hin guddisna sanas gama sanaanis nu hordofuu dandeessu. Weebsaayitii qofa osoo hin taane appilikeeshinii OMN Global jedhamu daawunlood gootanii oduu yeroo simraan ga'aa jirra isallee daawwadhaa. Sanallee buufattanii fayyadamuu ni dandeessu waan waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaan yoon ingidaatii guyyoo waariyoof Abrahaam Birruu akkasumas garee teknikaa maraa waliin ta'uudhaan isin faana turre yeroo gaarii qabaadha.